Lagi tokkorra maramee ciciisaa jiru. Agarte? Hai. Kun amma maal inni hai dhukkuba badee san hundaa isin qabe moo maal inni? Asli eessa jirta kottu na barbaachista doktar. Doktar Asli qo'itti bilbilaan doktar Asliin dhufuu qaba waan kanarratti. Makuush. Yaa ibsaan eeyyaamimi sa'aan taa'ee dhukkubsattee bar. Dhukkubsachuun kan garaa akka na balleessu osoo man beeku garuu Mashallah. Namni akka malee sirraa bareedee sanirraa nu dammuu kun akkata. Atama rabbi si afayyisu osoo qaddamu kanaaf jarjarsaa makuush. Inshallah rabbi si fayyisee kaane si baanna waan jenne baraan goonaan rakkoon hin akkamii beektaa namni gizee ilmoo dhalu pilaanaa yoo dhale malee ilmoo akkumatti namni gizee osoo dhalu nama naarsu akkas taate bar dubbiin. Hello. Mee hoottuu dhukkubsatanii warri Faransa. Akka manni guutuun qofaa hommee Aslii guddii taane. Makuush lafaan guuteera. Hommee gastirra hoottuu. Balaan na buutee mee hoottu dhukkubsatee jira kunoo hoottu mee. Isarra nama kaantu dhibame. Baate. itti minuudha. Akka lafa ol nu butaa jiru. Makuush.